Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Ameen. Kabajamtootaaf jaallatamtoota maatiiwwan Waaqayyoo, ijoollee Tawaahidoo, hordoftoonni chaayinaalii kootii hundumti keessan nagaan koo kabajaa bakkaaf lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu, akkamii yeroo kana geessan. Guyyaa irraa viidiyoo kana keessatti qabadhee kan isinii dhiyaadhee sababa kiristaanni tokko sa'aatii hundumatti kadhannaa yaa abbaa keenyaa kadhachuu qabuu fi kiristaanni tokko maaliif eenyuu fi eenyuun kadhachuu akka qabu qophii kana keessatti qabadhee isinii dhiyaadheera waan ta'eef chaayinaalii koo subscribe, share, like gochuudhaan hanga xumura sagantaa kiyyaatti akka nu hordoftan isin affeeraa kallattiidhumaan gara barnoota keenyatti darbina. Wangeela Maatiyos boqonnaa 6 lakkoofsa 9 fi Wangeela Luqaas boqonnaa 11 lakkoofsa 2 irratti Gooftaan keenya qorichi keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos yommuu kadhattanitti akkana jedhaa kadhadhaa jedhee duuka buutota isaatti kan inni barsiisee irratti hundaa'uudhaan kiristaanni kamiyyuu yoo danda'ame sa'aatii 24 arfanuu irratti al 24 yaa abbaa keenya jedhee kadhachuu qaba. Yoo dadhabame immoo al 12 yaa abbaa keenya jedhee kadhachuu akka qabu ajajameera. Akkana jechuunis kiristaanni tokko yeroo hundumattiyyuu uumaa isaa yaadachuu qaba jechuudha malee namni foon uffatu tokko utuu addaan hin kutin sa'aatii 24 kadhannaa yaa abbaa keenya jedhee kadhachuu qaba jechuu miti. Kana jechuun immoo Gooftaan keenya yommuu ibsu tokko makiliitii 100 fudhate, inni tokko immoo 60 fudhate, inni tokko immoo makiliitii 1 fudhate jechuudhaan akkuma dubbate nutis kana keessaa isa dandeenyu fudhachuu qabna malee firii malee afuun nurra hin jiraatu jechuudha. Kunis kiristaanummaan sadarkaa sadii akka qabu nu hubachiisa. Tokkoffaan warra fiixaan ba'an, hojii gaarii qulqullummaadhaan warra jiraatan, qulqullummaan isaanii immoo Waaqayyoon biratti ragaa kan isaaniif baasisuu danda'u, mootummaa Waaqayyoo galuudhaaf kan qophaa'an, cubbuu, yakka, xuraa'ummaa kan hin qabne warra sadarkaa tokkoffaarra jiran yookiin immoo makiliitii 10 fudhachuudhaan 10 itti dabaluudhaan warra abbaa dhibbaa jedhamanii ilaalaman. Firii 30, 60, 100 firii buufnee akkuma jennu isaan warra firii dhibbaa jedhamu sadarkaa tokkoffaarra jiru. Lammaffaan immoo giddu galeessa warra ta'an warra sadarkaa dhumaa irra jiranidha jechuudha. Kanarratti hundaa'uudhaan kadhannaallee sadarkaa sadiitti qoonnee yaalla. Tokkoffaan warri fiixa ba'an guyyaatti al 24 ni kadhatu. Warri fiixaan ba'an jechuun qulqulloonni akkuma samii irratti luboonni 24 samii sa'aatii 24 guutuu qulqulluu jedhanii sagalateeffatan, warreen fiixaan ba'an addunyaa kana tuffatanii warri ba'an, addunyaa kana dhiisanii warreen bahan yaadni isaanii Waaqayyoon tajaajiluu qofa warri ta'e guyyaa tokko keessatti yeroo 24 yookiin immoo sa'aatii 24 ni kadhatu jechuudha. Lammaffaan warri fiixaan ba'anii gadi sababa addunyaa keessa jiraatanii ol warri ta'an guyyaa al 12 kadhachuu ni danda'u jechuudha. Warra Waaqayyoodhaaf of kennan ta'us garuu warra addunyaa keessa jiraatan haa ta'u malee addunyaadhaa ol immoo warri ta'an yookiin addunyaa kana warri mo'atan yeroo 12 akka kadhachuu danda'an seenan nutti ni himaa jechuudha. Inni sadaffaan addunyaa keessa warri jiraatan immoo guyyaatti al 7 kadhachuu akka qabanidha. Macaafni qulqulluun kan nu hubachiisu. Sababiin isaas jireenya addunyaa gaggeessaa Waaqayyoon uumaa isaaniis galateeffachaa waan jiraataniif guyyaatti al 7 kadhachuu akka qaban macaafni qulqulluun ni ajaja. Sababiin isaas faarfannaa Daawit keessatti Waaqayyoon yeroo hunduma nan eebbisa, galanni isaaf yeroo hunduma afaan koo keessaa ni ba'u akkuma jedhee faarfannaa 144 cuftuu keessatti 145 irratti akkuma dubbate guyyaa hunduma sin eebbisa
bara baraanis maqaa kee nan galateeffadha akkuma jedhee yeroo hunduma sa'aatii hunduma waaqayyoon kadhachuun, waaqayyoon galateeffachuun, waaqayyoon faarfachuun barbaachisaa akka ta'e bu'uura kanaatiin nu hubachiisaa ni barannaa jechuudha. Inni lammaffaan kiristaanni tokko maaliif eenyu kadhachuu akka qabu beekuun barbaachisaadha. Haqa hafuurawaa keeyyataa 47 28 tuqaa 21 faarfannaa 56 irratti obboroodhaan nan ka'a sitti nan amana jedhee akkuma dubbate kiristaanni tokko nyaata duraa fi nyaata booda irratti kadhannaa kadhatamu kadhachuu qaba. Waa'ee isaa kana haqa hafuurawaa keeyyata 328 irratti akkana jechuudhaan ni dubbata. Kadhannaan nyaata dura kadhatamu waaqayyoon nyaaticha akka eebbisuuf, nyaata booda kan nuti kadhannuuf immoo waaqayyo gooftaan nyaata nuti nyaanne fayyinaaf, namummaa keenya kan eegu nageenyaaf akka nuuf godhuufidha. Kunis waldaadhaan yoo ta'e luboonni fi uummanni wal harkaa fuudhanii kan kadhatan galanni Abbaaf, galanni Ilmaaf, galanni Hafuura Qulqulluudhaaf haa ta'u isa jedhu kadhachuu akka qaban ni hubachiisa. Dhuunfaatti yoo ta'e garuu nyaata dursa ta'ee booda waaqayyoon galateeffachuun dirqama. Kunis uummanni Efisoonii biyya Xiiroos keessa gara Eeshiyaatti Phaawulosiin yommuu gaggeessan akkuma kadhatan kiristaanni tokkos hojii yookiin imala eegaluudhaaf yommuu jedhu waa'ee hojichaa yookiin waa'ee imala isaadhaaf kadhachuun barbaachisaa. Kun qabxiiwwan ijoo namoonni yoom kadhachuu qabu kan jedhan: tokko nyaata duraaf nyaata booda, lama yeroo hojiitti bahuu fi yookiin immoo yeroo imala isaati. Inni itti aanu dhiphina jiru akka fageessuuf kadhannaa kadhatamu kiristaanni tokko kadhachuu qaba. Kunis bakka lamatti rama. Tokkoon kiristaanaa dhuunfaa isaatti dhiphina isaaf, rakkina isaaf kadhachuu kan inni qabu kadhannaa kadhatamudha. Kunis qulqulluu Yaaqoob isin keessaa kan rakkinaan qabame yoo jiraate haa kadhatu akkuma jedhee macaafa Yaaqoob boqonnaa 5 lakkoofsa 13 irratti namni rakkina dhuunfaa isaaf, dhiphina dhuunfaa isaadhaaf kadhannaa kadhachuu akka qabudha. Qulqulluun Phaawulos raajichi Yoonaas akkuma ijoollee sadan yeroo rakkina keessaatti waaqayyoon kadhatanii baraaramaniiru. Yoonaas garaa qurxummii keessa taa'ee waaqayyoon kadhatee rakkina isaa keessaa ba'eera. Ijoolleen sadan Anaaniyaa, Azaariyaa fi Misaa'el warri jedhamanis ibidda keessa taa'anii waaqayyoon kadhatanii kadhannaa isaaniidhaan waaqayyoon isaaniif dhaga'ee ergamaa isaaniif ergee rakkina sana keessaa ba'aniiru. Gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos waa'ee keenyaaf jedhee yommuu rakkinni isa irra ga'e nutis yommuu rakkinni nu mudatu kadhachuu akka qabnu nu barsiisuudhaaf geeta samaanitti kadhateera. Kadhannaa kanas nu barsiiseera jechuudha. Inni lammaffaan waa'ee namoota biroodhaaf kadhachuudha. Kunis hojii duuka bootaa boqonnaa 12:5 irratti yommuu qulqulluun Phexros hidhamee mana kiristaanaa walitti qabamtee kadhachuudhaaf akka turte nu barsiisaa jechuudha. Waa'ee Phaawulosiif yookiin immoo waa'ee Phexrosiif yommuu isaan kadhatanii. Efisoonii 6:19 irratti qulqulluun Phaawulos akkan fayyuuf naaf kadhadhaa jechuudhaan walii keenyaaf kadhachuun akka barbaachisu macaafa kanarratti kaayetu jira. Kan biroon immoo kadhannaan waa'ee cubbuudhaaf kadhatamu kadhannaa gaabbiti. Kunis Museen, Aroon, Fiinaas waa'ee cubbuu uummata Israa'eliif akkuma kadhatan nutis waa'ee biyya keenyaaf, waa'ee saba keenyaa fi kan kana fakkaataniif kadhachuun nurraatiin eegama. Kan biraan immoo kadhannaa fedhii keenya ittiin argachuudhaaf kadhannu. Fedhii keenya kan jennu kun kan kitaaba qulqulluun hin dhoorkine ta'uu qaba. Fakkeenya dhalaa argachuudhaaf fedhuu, ogummaa fedhuu, akkuma tokkoffaa Saamu'eelii boqonnaa 2:1-10tti dubbatame waan fedhii keenyaa macaafa qulqulluudhaan ala osoo hin bahin, cubbuu osoo hin dabalatin waan nu barbaachisu kadhannee waaqayyo irraa argachuudhaaf kadhannaa nuti taasisnudha jechuudha. Kan biraan immoo kadhannaa ijoollee keenyaaf kadhannudha. Kun immoo qulqulluun Phaawulos mucaa isaa hafuuraa Ximootiyoosiif akka kadhachaa ture nutis ijoollee keenyaaf, ijoollee foonis ta'ee kan hafuuraa yoo ta'an kadhachuufiin nurra jiraata. Macaafa haqa hafuurawaa keeyyata 33 irratti namni hin amannee fi luba balaaleffatame wajjin kadhachuun hin ta'u jedha. Nama hin amannee fi luba balaaleffatame jechuun
luba mana kiristaanaa gadhiisee ba'ee wajjiniin kadhachuun hin ta'u. Mana qulqullummaattis ta'ee mana isaa keessatti namni akkasii nama akkasii wajjin kan kadhate haa haqamu jedha. Kanaafuu luba haqame yookiin balaaleffatamee fi nama hin amanne wajjin kadhachuun nurra hin jiraatu jechuudha. Faallaa amantaa keenyaa kan ta'e wajjin kadhannaa gaggeessuun akka hin barbaachisne. Sababiin isaa itti amanee hin kadhatu nu jeeqa malee. Waa'ee qulqullootaa waa'ee dubaroo maaram gaafa dubbannu nu jeeqa ni qeeqa malee itti namanu waan ta'eef. Lubni haqames aangoo isaa irraa kan bu'es waa'ee kiristaanummaa isaa irratti jabina waan hin qabneef amantii isaa hir'uu waan ta'eef namni kun mana kiristaanaadhaaf hin barbaachisu jettee manni kiristaanaa kan naqxe waan ta'eef iyyuu namni sun kiristaanummaa keenya keessatti nu hin barbaachisu waan ta'eef. Saaraawutis kitaaba moototaa irratti dubartiin dirqama ji'a ishee hin raawwatinii fi dubartiin araarsummaa keessa jirtu mana qulqullummaa hin seeniin manattis yoo ta'e kitaabolee qulqullaa'oo harkaan hin tuqin jedhee keeyyata kanarratti kaa'eetu jira. Manumatti amma dandeetti ishee yaadatti kan qabatte haa kadhattu uumaa ishees haa galateeffattu jedhee kitaaba moototaa irratti ibsameetu jira. Kun kakuu haaraa dursa barri sun bara abaarsaa waan ta'eef amma garuu namni kamuu cubbuu isaarraa dhiifama argachuudhaaf eebba argachuudhaaf waaqayyoon kadhachuu fi galateeffachuun barbaachisaadha. Uumaa isaa kadhachuun barbaachisaa ta'a waan ta'eef iyyuu kanaafuu namni kamiyyuu mana sattis haa ta'u mana kiristaanatti kadhannaa kana ofii isaadhaafis biyya isaadhaafis maatii isaadhaafis obboloota isaadhaafis kadhachuun walii keenyaafis kadhachuun akka barbaachisu kitaabni kun nu barsiisa waan ta'eef egaa barnoota har'aa keessaatii waa hedduu akka hubattan waa hedduu akka barattan abdiin qaba. Torbee dhufu immoo kiristaanni tokko si'a 7 guyyaatti ni kadhata. Maal jedhee kadhata? Isa jedhu kana hunda isaa iddoo tokkotti qabadheen isinii dhiyaadha. Subscribe, share, like gochuudhaan chaayinaalee kiyya irratti akka na dhaggeeffattanii fi na jajjabeessitan isin affeera. Waaqayyoon hunduma keenya faana ta'u. Wasbaat Lexaabeer.